Galaanaa Gaaromsaa yaadannoo Adawaa waggaa 130ffaa guyyaa har'aa magaalaa Finfinneetti kabajamaa jiru irratti yaada isaa kenneetu jira. Yaada aartistii Galaanaa Gaaromsaa guutummaa qophii keenya keessatti dhageessu. Odeeffannoo keenya itti aanuun lammiileen Itoophiyaa biyyoota Arabaa garaagaraa baha giddu galeessaa keessa jiran sababa lola Iraan, Israa'el fi Ameerikaa gidduutti gaggeeffamaa jiruun miidhaan irra qaqqabaa jiraachuunsaa gabaafame. Lolli kun haala kanaan itti fufataan lammiilee Itoophiyaa fi lammiilee biyyoota baha giddu galeessaa keessa jiraatan irratti miidhaan qaqqabuunsaa waan hafuu miti jedhamaa jira. Akkuma Iraan akeekkachiiste turte lolli baha giddu galeessa maratti babal'achaati jira. Lolli kun immoo haala kanaan yoo itti fufe lammiilee Itoophiyaa dabalatee lammiileen nagaan biyyoota sana keessa jiraachaa jiran miidhaa guddaan irra qaqqabamuu mala jedhamaati jira. Lolli Iraanii fi Israa'el gidduutti eegale amma Awurooppaa hirmaachisuudhaaf jira. Loltoonni Ameerikaa 3 du'aniiru jettee Ameerikaan yoo beeksiftu Iraan immoo loltoonni Ameerikaa biyyoota garaagaraa keessatti 560 ol ta'an ajjeefamaniiru jechuudhaan gabaaste. Akkasumas immoo Iraan keessatti namni 550 ol hangammaa ajjeefamuunsaa gabaafamaati jira. Amma gamanumaan gara gabaasa guutuutti ceena. Kun qubee miidiyaadha. Qubee miidiyaa sabiskiraayib gochaa. Viidiyoon kun immoo namoota bira akka ga'uudhaaf laayik godhaa. Yaada keessan koomentii jalatti nuu qoodaa. Qophii keenya hanga dhumaatti faana bu'aan affeerraa keenya yeroo maraati. Abiddi baha giddu galeessaatti qabate kun biyyoota garaagaraatti babal'ate lammiilee biyyoota garaagaraa miidhaatii jira. Lolli biyyoota 3 gidduutti eegale gara biyyoota hedduutti yeroo ammaa kana guddachaati jira. Akkuma beekamu lammiileen Itoophiyaa biyyoota baha giddu galeessaa dabalate addunyaa mararra faca'anii akka jiraatan beekamaadha. Keessattuu biyyoota Arabaa keessa shamarran Oromoo dabalate akkasuma lammiileen Itoophiyaa biyya kana keessaa hedduun sababa hojiitiif garsananii imalu. Lammiilee Itoophiyaa biyyoota Arabaa jiran keessa ijoolleen Oromoo irra heddummatu. Lola kana gaafa teenyee ilaallu lammiileedhuma Iraan, Israa'elii fi Ameerikaatu miidhamaa jira nutti fakkaata. Haa ta'uti garuu faallaa kanaa lammiilee biyyoota hedduun biyya sana keessa jiraatan miidhamaatii jiru. Magaalota garaagaraa keessatti meeshaalee gurguddaatu darbatamaa jira waan ta'eef meeshaaleen kun immoo lammiidhaan namaan bineensaaf horii jedhee adda hin baasu walumatti qabeetu guba. Ijoolleen keenya sooshaal miidiyaa irraa garanaaf garas goranii deeggaraa jiran miidhaa gidduu kanatti adeemaa jiru waan argaa jiran hin fakkaatu. Garuu lammiileen keenyas kana keessa miidhamuu waan malaniif silaa lammiilee keenyarraa kan eegamu qabu lolichi akka dhaabbatuuf dhiibbaa taasisuun yookaan waaqa isaanii kadhachuudha ture malee lola kana leellisuun barbaachisaa hin turre. Sababiinsaa lammiileen keenya lammiileen nagaa waa'ee lolichaa yoo quba hin qabne maaliif akka lolamuu fi eenyu akka wal loluu kan quba hin qabne akkasuma jiruu fi jireenya maatii isaanii jijjiiruuf jedhanii biyya ambaa keessa mana namaa keessa jiraachaa jiran gaafa mana namaa keessatti miidhaman hedduu nama gaddisiisa. Silaa kanaaf kadhannaa gochuutu barbaachisaa ture malee lolicha deeggaruun uummata keenyarraa hin eegamu ture. Lolli amma imbaasiiwwan Ameerikaan biyyoota Arabaa jiran irratti gaggeeffamaa jiru kun gaafuma immoo biyyoonni Arabaa Iraan irratti tarkaanfii fudhachuu jalqaban uummatuma mararratti gara tarkaanfii fudhachuutti ce'uunsaa waan hin oolleef yeroo kana immoo lammiileen biyya keenyaas keessa miidhamuuti malu. Egaa gabaasni guyyaa kaleessarraa kaasee ba'uu eegalee dabalate lammiilee Itoophiyaa fi Eertiraa dabalate lola kana keessatti miidhamaniiru jechuunsaa ni yaadatama. Iraan biyyoota UK misaayilaan aleeluu jalqabdeetu jirti. UKnis akka gabaastetti Iraan tarkaanfii kana hin dhaabdu yoo ta'e nutis lolichatti dabalamuudhaaf qophiirra jira jechuudhaan guyyaa har'aa beeksifteetu jirti. Xiinxaltoonni siyaasaas akka jedhanitti lolli kun gara lola addunyaa sadaffaatti ce'uudhaaf carraa guddaa qaba jechuudhaan dubbatu. Ameerikaan irra deddeebiidhaan Iraan akeekkachiistus Iraan tarkaanfii fudhattu ittuma fufteetu jirti. Biyyoota Ameerikaa deeggaranii fi qabeenyota kan Ameerikaa ta'an mararrattiyyuu Iraan haleellaa hammaataa gaggeessaatii jirti. Kun immoo biyyoota addunyaa gidduutti yaaddoo guddaa uumeetu jira.
Odeeffannoo keenya itti aanuun yaadannoon Adawaa waggaa 130ffaan magaalaa Finfinneetti kabajamaati jira. Yaadannoon kunis taateewwan garaagaraatiin kan yaadatamaa jiru yoo ta'u, yaadannoo kanaan wal qabate namoonni yaada garaagaraa kennachaatee jiru. Namoota yaadannoo Adawaa waggaa 130 irratti yaada kennatan keessa yaada aartisti Galaanaa Gaaromsaa isin biraan ga'uudhaaf deemna. Mee kanaan dura waa'ee Adawaa waan xiqqoo walitti himna. Waa'ee Adawaatiin wal qabate yaadonni falmisiisoo hedduun ni ka'u. Kanaanis wal qabate gariin Adawaan Oromoo waan fayyade hin qabu, garuummoo Oromoon keessatti aarsaa kaffaleera yaada jedhu kaasu. Keessattuu waggoota dhiyoodhaanas Oromoon Adawaan keenya jechuu kan jalqabe yoo ta'u, seenaa Adawaatiin wal qabate Oromoon gariin Adawaa yoo mormu, Oromoon gariin immoo Adawaan keenya ni deebisnaa jechuudhaan Abashaa wajjin kokkee yeroo wal qaban ni mul'ata. Seenessoo Adawaadhaan wal qabate yaadota adda addaatu ka'a. Warreen Adawaan Oromoof homaan fayyadne Adawaan kan Oromoo miti jedhanii morman yaadni isaan kaasan keessa injifannoon Adawaa Oromoof Oromiyaadhaa bu'aa maal buusee gaaffii jedhu gaafatu. Akkasumas immoo hooggantoonni waraanaa adda durummaadhaan Adawaa hooggananii Adawaa irratti akka injifatan ta'an yookaan immoo lubbuun ilmaan Oromoo danuun kaffalame suni lola Adawaadhaan booda Oromoon maal argate bu'aa maaltu Oromoodhaaf bu'ee gaaffii jedhan kaasu. Akkasumas immoo hooggantoonni waraanaa Oromoo jedhaman kan Adawaa hooggananii dura bu'anii lolanii lolchiisaa turan sun immoo kan lolarraa afanii deebi'anis haa ta'u osoo lola hin dhaqin Oromoodhaaf maal turanii gaaffii jedhu kaasu. Akkuma beekamu barri sun bara Minilik ture. Minilik immoo baroota sana baranni Oromoo lafarraa balleessuudhaaf Oromoo irratti xiyyeeffate Oromoo waraanaa turedha. Egaa namoonni Adawaa morman gaaffii isaan kaasan inni guddaan namoonni Adawaa irratti lolan kun Minilik Oromoo ajjeesaa fixuudhaaf yaalaa ture, qeessaarraa buqqisaa ture kun eenyummaa aadaa isaa yeroo inni balleessaa turetti maaliif Minilik hin lollee yaada jedhan kaasu. Kanaanis wal qabsiisanii sirna Abashaa aangoorra tursiisuudhaaf deemanii lolan malee Oromoo fi Oromiyaa bilisa baasuuf miti yaada jedhan kaasu. Yaadni dabalataa isaan kaasan immoo Itoophiyaan Oromoo fi Oromiyaa balleessuudhaaf barashii guutuu kan jiraattee fi kan hundoofte waan taateef namoonni Itoophiyaadhaaf du'an immoo Oromoo waan fayyadan hin qabanii yaada jedhan garee kaasantu jira. Gariin immoo Itoophiyaadhumti jedhamu kuniyyuu kan Oromootiin biyya Itoophiyaa jedhamu kan ijaarame kan eegee har'aan ga'e kan dhiiga isaa itti dhangalaase Oromoodha gareen jedhus ni jira. Amma kallattumaan gara yaada aartisti Galaanaa Gaaromsaatti dabarra. Akka armaan gadii kanattan isinii dhiyeessa. Har'a yoo yaadattan guyyittii gaafa sanii gaafa qawween xaaxoftem gaafa dawwee yaaddoftem gaafa gabayyoon dhaadatem gaafa baalchaan itti yaabbatem ijoollee abbaa kootii kan kufee biyya dhaabem gaafa yaadannoon ga'u warra dibbeen dadhabem inni holqatti galeem maqaa gootaan waamamem inni lubbuu kaffalem bar dhibbeef awwaalamem yoo lapheerraa namaa boo'an ijji imimmaan hin dhabu jedham Oromoon. Yoo lapheerraa biyya jaalatan yoo onneerraa lammii ofii jaalatan lubbuun nama hin marartum warri jaalala dhugaafim wareegama qaalii Adawaa irratti kaffale ammoo kanaaf fakkeenya guddaadha. Isaan dhugumaan gootota biyyaatim. Gaachana Afrikaatiin mallattoo jabummaa gurraachotaatiin. Seenaan Adawaa seenaa dhugaatiin. Seenaan ammoo hin seelattuu hin meelattusim. Warri seenaa hin qabne seenaa jallisam injifannoo miliksam. Seenaa karaa irraa dabe immoo dhalootatu deebisam. Kan nagaaritaan dhaaneefi kan goraadeen waraane akka akkasaatti dubbatamaafim. Injifannoon Adawaa kan gurraachota hundaatim. Gootota Adawaaf kabajatu malaafim. Aartisti Galaanaa Gaaromsaatiin fuul barruu feesbuukii isaarraa fudhanne. Lola Adawaa irratti sabaaf sablammiin Itoophiyaa hundumtuu qooda kan fudhate yoo ta'u hooggantoonni waraanaa yeroo sanaa keessa 9 Oromoodha. Haa ta'uti garuu sirni Abashaa olaantummaa siyaasaa waan qabaachaa tureef injifannoon Adawaa sun akka waan kan Abashaa qofaa ta'etti waggoota dheeraadhaaf dibbee dhaanee dhaadachaa tureera. Isin immoo seenaa Adawaa mee akkamiin beektum?
Adawaan kan eenyuuti jettum Adawaa irratti yaada akkamii qabdu? Mee namoonni waa'ee Adawaa irratti hubannoo qabdaniif yaada Adawaa irratti immoo yaada furmaataati jettanii kaastan yaada kamitti immoo sabaaf sablammii Itoophiyaa walitti araarsaa yaada keessan mee koomentii jalatti qoodam. Nama Oromoo bira darbee fardeen Oromooyyuu Adawaa irratti gahee leencaa akka qaban seenaan ragaa baham. Haa ta'uti garuu lola sanaan booda Oromoon maal fayyadame namoonni immoo lola sanarratti hirmaatan maal argate yaada jedhutu qaam. Anis immoo kanaafan yaada keessan isin gaafadhe mee yaada keessan naa ibsaan isiniin jedham. Qophiilee keenya guyyaa har'aatiif qopheeffanne asuma irratti goolabuudhaaf deemnam. Maarree namoonni qubee miidiyaadhaaf haaraa taatan qubee miidiyaa sabiskiraayib godham. Yaada keessan immoo koomentii jalatti nuu qoodam. Viidiyoon kun immoo namoota baay'ee bira akka ga'uudhaaf laayik gochuu hin dagatinam. Qophii biraatiin hanga walitti deebinutti horaa bulaa.